Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Shamaara kafuunee akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota chaanaala ijoollee Oromoo shananii baga jiraattan isiniin jecha guyyaa har'aa kan ammoo fedhii rabbiitiin kunoo waan addaatiin viidiyoo biraatiin isinii deebi'ee jira jechuudha. Inshaallah guyyaa har'aa kana maal qabattee dhuftee yoo kajeeltan taate kunoo akkuma argitan asitti harcee yookiin daakuu isaa jira jechuudha. Kunoo daakuun asitti agartan kun daakuu maashillaa yookiin boqqoollooti jechuudha. Maashaallah kana fakkaatti. Daakuu kanarraa inshaallah har'a hojjannaa jechuudha. Nyaata aadaa Oromoo kutaa hundaati jedhee yaada. Inshaallah naannoo Arsiitti beekamaadha, akkasumas naannolee Oromiyaa hundatti beekamaadha jedheetiin yaada. Maqaa garaagaraatiin waamuu danda'an malee waanuma tokko inumaayyuu Oromiyaa bira darbee akkuma Afrikaattuu gosti akkaataan itti nyaatan garaagaraa ta'u malee marqi nyaata beekamaadha jechuudha. Inshaallah har'a marqaa maashillaa awazoo dalagaa jirra jechuudha. Awazoo jechuun marqaa maashillaa yeroo inni xiqqoo jiidha qabu daakamuudha. Dalagaa hedduu keessa ta'ee daakamiin booda marqamee nyaatamaa jechuudha. Nyaata baay'ee mi'aa fi namatti toluudha. Inshaallah wajjin hojjannaa, turtiin keessan na wajjin haa ta'u. Dursa immoo daakuu kana xiqqoo yoo ho'isne waa xiqqoo takka yoo ho'isne dhandhama gaarii nuu kenna jechuudha. Dhumata irratti kunoo bishaan kubbaayyaa kana tokkoof walakkaa itti naqee jira. Amma aanan immoo walakkaa isaa itti naqa jechuudha. Kubbaayyaa kana lama jechuun itti amma soogidda itti godhanna. Inshaallah hanga waan beekuuf malumaan itti godha. Fal'aana shaayii tokko yoo itti godhatan bareeda jechuudha. Kunoo hordoftoota keenya aananii fi bishaan danfee jira. Itti naqannee jirra jechuudha. Inshaallah akkanatti marqinaa jechuudha. Haga daakuu fi bishaan wal fudhatutti marqa maashillaa waan taateef immoo salphatti wal fudhata. Baay'ee nama rakkisu. Dafillee bilchaata jechuudha. Daakuun isaa waan dura ho'eef bilchaata xiqqoo isii hammasamee waan jiruuf kana ani immoo bishaan danfisamaa fi qabaa waa xiqqoo irra buusaa jechuudha. Yeroo qadaadutti akka gadi hin qabannee fi akka salphatti bilchaatuuf. Isinitti mul'ata abdii qaba.
bilchaataa waan ta'eef akkana daqiiqama 15 fi 10 jidduu irra tursiisnee sirriitti haguma bilcheessin haguma marqinu sirriitti waliin dho'inu turaa jechuudha. Qadaannee amma jidduu itti deebinee waliin dho'ina akkasiin shaa. Egaa hordoftoota keenya marqi keenya bilchaatee jira. Amma waan itti nyaannuu fi meeshaa qopheeffannaa jechuudha. Waan itti baafannu kun waan asitti qorii qopheeffadheetiin jira. Qorii tana jalatti immoo dhadhaa xiqqoo fi akkasumallee barbaree buufadhee jira jechuudha. Yoo isinitti mul'ate dhadhaa yookiin zayitii waan qabdan buufachuu dandeettanii waan barbaadan nyaachuu dandeettan jechuudha. Ani immoo asitti aanan ititaa qaba. Dhadhaan nyaannu aanan ititichi immoo kana jechuudha. Kunoo isa kana asitti qopheeffadhee jira. Inshaallah baasee walitti deebina. Kunoo hordoftoota keenya marqi keenya qophaa'ee xumurameera jechuudha. Marqa maashillaati kana caalaa gubbaan isaallee namaaf hin tolfamu. Kunoo baasee garagalchee fal'aana keessa kaa'ee iddoo itti qicaa buufatan itti qopheessee jira. Bismillah. Kana fakkaata jechuudha. Namni waan barbaade wajjin nyaatuu danda'a. Zayitii dhadhaa wanta akkanaa waan hin feene kana wajjin nyaanna jechuudha. Kana fakkaata inshaallah. Yoo jaalattan like godhaa, subscribe gochuun maatii keenya ta'a, share gochuun waliif qoodaa isiniin jenna. Waan nu daawwattaniif hedduu baay'ee hedduu galatoomaa isiniin jenna inshaallah. Akkana fakkaata marqi keenya marqa maashillaa ka'awazoo jechuudha. Inshaallah dogongorri yoo jiraate koomentii jalatti naaf kennaa. Yaada keessan koomentii godhaa isiniin jedhaa na jajjabeessaa.